Kana qalaa jeesani odoo gaafsan isa qallee jiraannee rakkoon hin jiraatu. Filannoon kun takkaa biyya tana diiga takkaa biyya tana akka haaraatti ijaara. Filmaata geggeessuun rakkina gurguddaa uumuutu mala. Adaduma gaafa naqamteetti rakkoon nutti uumamtu maqaleen mataa ol qabattee beeka. Paartileen Oromoo hogganoonni Oromoo filannoo dura walii galuu qabanii jechuudha. Paartii tokko godhuu yoo ka dadhabnu taate ejjennoo tokkoon federaal seenuu danda'uu qabna. Hogganni Oromoo hundi jara san odoon sossobin kaas deebi'een jiru sossobeetti fuula kabalameetti gara fuula isaa gara hawaasaatti deebisa. Gara saba isaatti deebisa. Seexana baafnedha seexanni maqaan isaa guddataa yoo ta'e rakkoo qabaa jechuudha. Itoophiyaatti filannoon kun milkaa'u Oromiyaatti yoo milkaa'edha. Oromiyaatti milkoofnan ta'anii shakkina. Warra nun jaalanne sossobuun humaa nun geessu. Barcuma 447 keessa 350 ganama osoo bu'uuran dhayne mo'annee galuu dandeenya. Jijjiiramni guddaan biyya kanatti dhufe amaarri amaaraa'uudha. Uummanni keenya lafa isaa gadhiisee sarraatanyaa ta'uu hin qabu yookiin immoo beenyaa jedhanii ittiin kennee farsoo ittiin dhugee kararratti hafuu hin qabu jechuudha. Sheerii qabaachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gooftaa biraa hin fudhannu ammaan booda jechuudha. Amma filmaata lama qofa jira biyya kana dura. Dargaggummaatti waraana mootummaa seenee nami giraa qanyi jedhe immoo afaan Oromoon haasa'u. Abbaan fedhe biyya kana bulche rakkinoota kanaaf furmaata argamsiisuu qaba. Rabbi lammata mangistii nutti hin deebisin. Amma qeerroon kuni warra filannoo hatuu deemuuf hin sodaachiftan. Hagammaa tokkummaa Itoophiyaa jedhanii warri mataa nu dhukkubsan jiru.